magaalaan waggoota lamaaf guyyaa guyyaan sagalee boombiin iyyaa haadholiifim dhiiga daa'immaniin dhiqamaa turteem kana keessatti har'aam gammachuun seena-qabeessiin raawwatamee jira. Bakki isaam Gazaam magaalaa Alzuwaydaadhaam. Lafa kana irratti gamoowwan diigaman jidduu daaraa fi caccabaa sibiilarraam dunkaanni bifa adiifim diimaa qabuun kan mallattoo alaabaa Turkiifim Falastiin qabu dhaabbatee jira. Har'aasitti awwaalchiin jiru. Har'aasitti cidhadhaam. Garuu cidha namoota lama yookaan sadii miti. Cidhaam namoota 406. Cidha seena-qabeessaam ergaa jabaa of keessaa qabu. Magaalaa Gazaa keessatti gaggeeffame kanaam bal'inaan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Sa'aatii 24 darban keessatti galaanni Ejiyaa inni nagaafim turizimiif beekamu tasaa jijjiirameem dirree waraanaa ta'uuf qarqara ga'ee jira. So addunyaan Gazaafim Siiriyaa irratti xiyyeeffattu xiyyaaronni waraanaa Turkii fi Giriik qilleensa irratti wal adamsuu jabaa jalqabanii jiru. Xiyyaaronni Turkii F-16 fi dirooniiwwan ishee sochii saffisaa taasisanii daangaa qilleensaa Giriikii seenanii jiru. Israa'el ollaa Turkii dhufuun biyyoota akka Giriikii fi Qophroos ijaaraa jiraachuunis saaxilamee jira. Icciitii duuba kana jiru kan dirreem waraanaa sodaatamaa biraam uumaa jiru kanaam bal'inaan isin dhageessisuuf qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan feerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa Cheenii Forniwusdhaam. Odeeffannooleem wayitaa waaqolee addunyaam abbaa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afriikaam bal'inaan qindeessinee toora kanaan kan isin biraan geenyusaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaa xumuraam qophii keenyaatiin turtii gaarii. اليوم ستقوم منظمة الرباط التركية بالعرس الجماعي الأكبر على مستوى قطاع غزة ل400 عريس وعروسة. غزة تستحق الفرح. شكرا تركيا على هذا العرس الكبير. فليشهد التاريخ أن غزة وأحرار غزة وأبطال غزة سيولدون من جديد بإذن الله في هذه القوافل بإذن الله. ويعني ساكم يسام قال وقوت لماف ويا قيان سقلي بومبيم ينصاد أوليفم dhiiga daa'immaniin dhiqamaa turtee kana keessatti har'a wanti uumamaa oolteem wanti sammuu namaa salphaatti namanne tokkoom raawwatamee jira. Isaam magaalaa Alzuwaydaadhaam. Lafa kana irratti gamoowwan diigaman jidduu daaraa fi caccabaa sibiilarraam dunkaanni bifa adiifim diimaa qabuun kan mallattoo alaabaa Turkiifim Falastiin qabu dhaabbatee jira. Har'aasitti boo'ichiin jiru. Har'aasitti awwaalchiin jiru. Har'aasitti cidhadhaam. Eeyyen cidhaam. Garuu cidha namoota lama yookaan sadii miti. Cidha namoota 406. Dargaggoonni 203 fi shamarran 203 walitti maatii haaraa 203 caccabaa Gazaa irratti ijaaruuf waadaa galaa jiru. Cidha seena-qabeessa kanaam kan qindeessee harkaam obbolummaa Turkiitiin abbanni gargaarsaam Ribaax jedhamu kan uummataa Turkii bakka bu'u. Gazaan gaddaan qofa beekamuu hin qabdu. Gazaan gammaduus qabdiim jechuun karoora kana baasee. Turkiin nuti isin waliin walitti hidhamneerraam isin eegdota kellaa keenyaatti jechuun ergaa dabarsitee jirti. Qindeessaan dhaabbataa Ribaax Abdulfattaam Al-Namlaan waltajjii cidhaa sanarraa dhaabbateem jesaam imimmaaniin dhiqachaam akkas jedhaam. Uummata keenyaam har'as kan dhufneef uffata yookaan nyaata raabsuuf qofa miti. Har'a kan dhufneef wanta diinni keenyaam Israa'el isin dhoowwateem seeqa deebisneem fuula keessan irratti kaasuufiim isaan gadda facaasuum nutimmoo gammachuu facaasnaam isaan du'a lallabuum nutummoo jireenya lallabnaam. Yeraam haala Misirroota kanaam yeroo mil'annu ammoo isaan namoota qananiin guddatan miti. Baay'een isaanii naazihiin yookaan warra manni jalaa diigameem dunkaana keessa jiraatanidha. Gariin isaanii abbaa fi haadha dhabanii jiru. Hedduun isaanii obboloota dhabanii jiru. Garuu har'aam uffata Misirroo suufii fi uffata aadaa veeloom uffatanii caccabaa gamoo sanarra dhaabbatanii nuti hin duuneem jechuun addunyaatti agarsiisaa jiru. Kun cidha qofa miti. Kun morkii deebi'anii ijaaramuudha. Tarsiimoon Israa'el Gazaa lafa du'aa taasisu uummanni akka abdii kuteem biyyaa baqatu gochuu ture.
garuu dargaggoonni 203 kunniin har'a fuula neetaanaa duratti lakkinutiin asuma jiraannam asuma fuunam asuma torram asumatti baay'annam jechuun lallabaa jiru. Kun injifannoo waraanaa caalaam kun injifannoo hafuuraatiin. Miidiyaan Turkiin Misirroo tokko asoofsiisee jira. Maqaan isaa Muhammad Shaalaabii jedhama. Muhammad uffata Misirroo uffatee garuu ija isaa keessaa gaddii fi gammachuun wal makee mul'ata. Gaazexeessaan Anaadooluu Eejensii yeroo isa gaafatu jecha lafee nama waraanuu dubbate. Obboleessa kiyyaa dhugaa dubbachuuf garaan keenya madaa'ee jira, maatiin keenya dhumanii jiru, manneen keenya diigamanii jiru. Garuu har'a as dhaabbachuu keenyaan diina keenyatti ergaa tokko dabarsina. Itti jireenya ni jaalannaa, fedhii keessan guunnee hin duunu. Muhammad harka isaa qoma isaa irra ka'ee gara alaabaa Turkii ilaalaa. Galatoomaa, addunyaan nu gantee, addunyaan nu irraanfattee, garuu Turkiin isin ilmaan kootii jettee nu haammattee har'a guyyaa dhaloota kootiiti jedha. Misirroo kana yeroo ilaallu inni sodaa mo'atee jira, inni gaddaa mo'atee jira, inni abbaa warraa ta'ee, abbaa maatii ta'ee dhaloota haaraa Gaazaa ijaaruuf qophii ta'uusaa agarsiisa. Gama biraatiin Misirroowwan shamarranii keessaa Wa'ad Alshaafii argina. Isheen waggaa 2 guutuu gidiraa beelaa fi dheebuu keessa turte. Har'a garuu uffata adii uffattee akka urjiitti iftee akkas jetti. Waggoota 2 azaaba keessa jiraanne. Har'a garuu guyyaan kun abdii haaraa nuuf kennee jira. Rabbiin yoo jedhee caccabaa kana keessaa dhagaa walitti qabnee Gaazaa bareedduu ni ijaarraa nuti hin cabnu. Dubbii ajaa'ibaa kanaan addunyaa kan raastee dubartiin kun lafa onarraa dhaabbattee waa'ee ijaarsaa odeessiti. Taateen cidhaa 406 kun lakkoofsaa qofa miti. Waraana duguggaa sanyii waggaa 2 deeme keessatti namoonni 70,000 ol wareegamanii jiru. Kanneen 170 ol madaa'anii jiru. Abbanni mootummoota gamtoomanii Gaazaa deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 70 fi waggaa 80 barbaachisaa jedhee gabaasee ture. Garuu manni Gaazaa lakkiin nuti waggaa 80 hin eegnu, har'umaam ijaarsa eegallaam, ijaarsi jalqabaa immoo maatiidhaam jechaa jiru. Abbanni Ribaaxii fi mootummaan Turkii jedha kana qopheessuun waraana sammuu Israa'el irratti banan injifatanii jiru. Israa'el Gaazaan dhumatteetti jetti, Turkiin ammoo Gaazaan har'a dhalattee jetti. Magaalaan Alzawaayidaa keessatti muuziqaan cidhaa dhaga'amaa jira. Misirroonni 406 harka wal qabatanii fuuldura isaaniitti dhaloota haaraa, dhaloota injifannoo, dhaloota bilisummaa argaa jiru. Kun dhuma miti, kun jalqabadha. Sa'aatii 24 darban keessatti galaanni Eejiyaa inni nagaa fi turizimiif beekamu tasa jijjiiramee dirree waraanaa ta'uuf qarqararra geera. Osoo addunyaan Gaazaa fi Siiriyaa irratti xiyyeeffattu, xiyyaaronni waraanaa Turkii fi Giriik qilleensa irratti wadadamsuu jabaa jalqabanii jiru. Xiyyaaronni Turkii F-16 fi dirooniiwwan isheen sochii saffisaa taasisanii daangaa qilleensaa Giriikii seenanii jiru. Gabaasni gaazexaa Israa'el maariif citii kana saaxilee jira. Waraanni kun shaakala wal waraansaa ture, garuu dogoggorri xiqqoon tokko sekoondii muraasatti waraana dhugaa fiduu danda'a ture. Ta'ubni Turkiin amma Giriikiin tuqxeef deebiin isaa kiimoonidha. Kiimoon jechuun kuni maqaan firgeetii yookaan doonii waraanaa haaraa Giriik Faransaay irraa bitattedha. Dooniin kun Beel Har'a kilaas jedhama. Teknooloojii sodaachisaa qaba. Yeroo dhiyoo keessatti Giriikiin ga'uuf jira. Ankaraan yoo Giriik doonii kana galchite madaalleen humnaa galaana Eejiyaa ni jijjiirama. Kanaafuu nuti dursinee humna keenya agarsiisuu qabna jechuun murteessite. Garuu diraamaan kun Giriikii fi Turkii qofa miti. Duuba Giriikiin Israa'eltu jira. Israa'elii fi Turkiin yeroo ammaa diina dhiigaa ta'anii jiru. Turkiin Gaazaa fi Siiriyaa keessatti harka ishee dheeressiteetti. Israa'el immoo kanaan sodaa keessa jirti. Kanaafuu Israa'el Giriikii fi Qophiroos wajjin harka wal qabachuun antii Turkii alleensi yookaan gamtaa Turkii morkatuun ijaaraa jirti. Ajajaan humna qilleensaa Israa'el Meejor Jeneraal Toombaar dhiyeenya kanaam Giriik daawwatee jira. Ergaan isaa ifaa ture. Yoo Turkiin isin tuqxee nuti isin waliin jirra. Wanti hunda caalaa Israa'elin dhiphisuun Siiriyaadha. Yoo Turkiin Siiriyaa to'atte, yoo raadarii fi misaayila ishee achi keessa dhaabde, Israa'el karaan ishee ittiin Iraaniin rukuttu ni cufama. Israa'el yoo Turkiin karaa kana cufte, nuti Iraan bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuu Turkiin Giriikii wajjin akka wal loltuun barbaada jechuun shiraxaxxi. Taateen kun asirratti dhaabbatu.
Giriik har'aa meeshaa waraanaa haaraa kan Israa'el irraa bitatteem Speak Ennelos jedhamuun jaziraawwan Eejiyaam kanneen Turkiitti dhiyaatan irratti abdee jirti. Meeshaan kun misaayila fageenya dheeraati. Kaayyoon isaa yoo dooniin yookaan taankiin Turkii dhufee fageenya irraa butanii kuffisuudha. Turkiin kanaam akka weeraraatti ilaalaa jirti. Gabaasni ji'oopoliitikoom iccitii baraa saaxilee jira. Giriik, Israa'elii fi Qophroos humna waraanaa waloo ijaaruuf mariirra jiru. Loltoota 2,500 1,000 Giriik irraa 1,000 ammoo Israa'el irraa 500 Qophroos irraa walitti fiduun humna lafoo qilleensaa fi galaanaan iddoo qubsumaa Roodaas yookaan Karpaatoos taasisuun kaayyoo bu'uuraalee misoomaa eeguu jedhuun bobbaasuuf walii galanii jiru. Dhugaan isaa garuu Turkii marsuudha. Har'a galaanni Eejiyaa bishaan qulqulluu qofa osoo hin taane bishaan misaayilaa ta'ee jira. Turkiin ani gooftaa naannoo kanaati namni na tuquu hin danda'u jetti. Giriikii fi Israa'el nuti wal taanee si cabsina jedhu. Har'a waajjira iccitii humna qilleensaa Israa'el keessatti jeneraalonni kaartaa ba'aa giddu galeessaa qofa osoo hin taane kaartaa galaanaa Mediteraaniyaanii diriirsan ilaalaa jiru. Sababiin isaa Israa'el biyya dhiphoodha. Yoo waraanni Iraan waliin dho'im yoo misaayilitti Iraan irraa ka'u ufataalee xiyyaaraa Israa'el caccabsee xiyyaaronni F-35 Israa'el eessa bu'uun keessatti bobaa guuttatuun gaaffiin jedhuun jeneraalota Israa'el riba dhowwee jira. Kanaafuu tarsiimoo haaraam kan addunyaa raasu tokko asanii jiru. Maqaan isaas obdii duubadha. Israa'el ammaa daangaa ishee irraa baatee biyyoota ollaa Giriikii fi Qophroos akka magaalaa lammaffaatti fayyadamuuf qophoofteetti. Gabaasni gaazexaa Maariif iccitii kanaam sirriitti saaxilee jira. Ajajaan humna qilleensaa Israa'el Jeneraal Toomaar Baar enya kana Giriikii fi Qophroos wajjin wal argee ture. Ergaan isaa ifaadha. Yoo buufanni koo gubatee xiyyaara tokko nan fidaa isintu na simataa. Iccitii Qophroos yeroo mil'annu odollituun Israa'el irraa daqiiqaa muraasa fagaatti. Gabaasni kun Qophroosiin akka doonii xiyyaaraa hin liqinfamneetti ibsa. Yeroo waraanaa guyyaa 12 sana yaadannu yeroo misaayilli Iraan Teel Aviv rukutuun xiyyaaronni daldalaa Israa'el hundi gara Qophroos baqatan. Garuu Israa'el xiyyaara daldalaa qofa miti. Xiyyaara waraanaafis buufata Qophroos zoonii lammaffaa godhatteetti. Loltoonni Israa'el lafa Giriikii fi Qophroos irraa bu'anii yoo biyyi keenya gubatee asirraa kaanee deebisnee Iraan rukunnaa jechuun shaakalaa jiru. Giriik biyya laayyoo miti. Humna qilleensaa cimaa qabdi. Israa'elii fi Giriik waliigaltee guddaa kan gachanaa Kilees jedhamuun uumanii jiru. Kana jechuun Ateensim yookaan Giriik doolaara biiliyoona 28 baastee waraana ishee ammayyeessaa jirti. Isaan keessaa doolaara biiliyoona 3 sirna ittisaa Israa'el qaam Ayiroon Damii bitachuuf oolchitee jirti. Israa'el immoo kan argattu loojistikiidha. Yoo Israa'el marfamtee karaa Giriik irraan meeshaa waraanaa fi nyaanni galaana keessaa Israa'eliin gaam. Haaluma kanaan Giriik sarara oksijiinii Israa'el taatee jirti. Garuu tarsiimoon kun Iraan qofaaf miti. As keessaa sodaa biraatu jira. Isheen isaan kaaraadha. Israa'el waan tokko sirriitti beekti. Turkiin galaana Mediteraaniyaanii to'achuu barbaaddi. Erdogaan yeroo baay'ee galaanni kaabaa fi bahaa Mediteraaniyaanii kan keenya jedha. Israa'el ammoo Turkiin sirna ittisaaf raadarii ishee Siiriyaa keessa yoo dhaabde yaadi keenya bilisaan gara Iraan deemuu hin danda'u. Turkiin karaa nutti cufti jechuun dhiphatti. Kanaafuu Israa'el Giriikii fi Qophroosiin diinota durii kan Turkii wajjin hiriiruun Turkiitti ergaa dabarsaa jirti. Yoo karaa nurratti cuftan nuti karaa Giriik yookaan karaa dugda duuba keetii baanee si rukunnaa. Walumaa galatti wanti har'aa galaana Mediteraaniyaanii keessatti ta'aa jiru shaakala qofa miti. Kun ji'oostraateejik cheeziidha. Israa'el biyya xiqqoon waan taateef yeroo waraana guddaa keessoo isheetti dhiphachuu dandeessi. Kanaafuu obdii biyya biraa keessatti qopheeffatti. Yoo boruum misaayilli Iraan Teel Aviv barbadeesse xiyyaarri Israa'el inni dhumaa Qophroos irraa ka'ee deebii kennuu danda'a. Addunyaan galaanni Mediteraaniyaanii bishaan turizimiitiin jettee yaaddi. Garuu jeneraalonni Israa'el Giriikii fi Qophroos galaana kanaa kellaa sibiilaa godhanii ijaaraa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goloma. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraa qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.